Oromiyaa waggoottan jaan darbanitti beekumsa fayyadanii tattaayisuun dabalata hojii gabbisa dandeettii bal'aa hojjechaa jiraachuun himameera. Bulchaa nagara. Hundeessitoonni fi hooggantoonni waldaa Hakiimota Oromiyaa yaa'ii jaaffaa waldichi gaggeeffate irratti argaman yaada addatti FMI Finfinneef kennaniin hundeeffamni isaa yeroo gabaabaa ta'us dhaabbilee sadeggaran waliin ta'uun milkiiwwan gurguddoo hedduu galmeesseera jedhan. Dr. Mirgisaa Kabaa bu'uureffama isaarraa kaasuun miseensa waldaa Hakiimota Oromiyaa yoo ta'an waldichi hundeeffama isaarraa kaasuun gumaachi inni taasise guddaa ta'uu dubbatanii sanarra darbees jiraachuun waldichaa uummata Oromootiif hiika guddaa qaba jedhan. Keenya iyyuu akka beeknu maqaa Oromootiin hundeeffamuun isayyuu gahee guddaa qaba. Oromoon akka Oromootti hayyuu qaba, beekaa qaba. Ijaa kanaafuu ofitti amanuudhaan nuti Oromoodha, hayyoota Oromooti, hakiimota Oromooti. Ani as bahuun isaaniiyyuu Oromoon akka Oromootti akka ilaalamu gochuu irratti gahee guddaa qaba. Kun waan guddaadha anaaf. Waldaan Hakiimota Oromiyaa tajaajila hawaasummaa fi ogummaa cimsuu irratti xiyyeeffachuun hojjeta kan jedhan ammoo pirezidaantii waldichaa kan ta'an Dr. Balaayinee Lataati. Gama tajaajila hawaasaatiinis waggoottan darban keessatti haalota mijatoon taane keessatti hojiiwwan gurguddoo hedduu raawwachuusaas yaadachiisaniiru. Waggoota lamaan kana godina Booranaa aanaalee fagoo keessa jiran hunda isaanii sababa hongeetiif uummata miidhaan irra qabe godinaalee Gujii almost aanota hedduu isaanii keessatti tajaajila Wallaggaa haga Wallagga lixaa haga Beeggitti nuti ogeessonni keenya deemnee Horroo Guduruu Wallaggaatti akkasumas Qeellam Wallaggaatti aanaalee bakka hawaasni weeraree dhaqqabee fi hawaasni rakkoo nageenyaatiin itti buqqa'e hunda irratti deemnee tajaajila godhaa turreerra. Gama ogummaa cimsuutiinis dandeettii fi fedhii ogeeyyii gabbisuuf bal'inaan irratti hojjetamaa turuudha kan isaan dubbatan. Leenjiiwwan adda addaa leenjiiwwan humna cibsan kallattiinis ta'ee miidiyaadhaan fayyadamnee leenjii hinkiminaa mirgi ogeessota yeroo dhiibametti qaama dhimmi ilaalu waliin mari'annee gaafiin ogeessota akka deebi'u hin goona. Garuu wanni guddaan haala kam keessattuu ogummaa qabu hawaasa ofiitiif haal duree tokko malee haala ulfaataa kam keessattuu tajaajila akka kennu ogeessa kutannoodhaan bobba'ee uummata isaa bira dhaabbatu uumuu fi waldaan Hakiimota Oromiyaa kan hojjetu. Rakkoowwan gama kenniisa tajaajilaa dhaabbilee fayyaa federaalaatiin jiran fooyyessuudhaa fi uummanni isaan bakka bu'an tajaajila isa barbaachisu sirnaan akka argatuuf hojiin waldichi hojjete kan tuffatamu miti kan jedhan ammoo hundeessaa fi miseensa waldichaa kan ta'an Dr. Solan Baqqalaati. Naannoo ministeera eegumsa fayyaa keessa rakkooleen adda addaa turan kun toora qabatanii namoonni keenya toora sana keessatti dhufanii kenniisa tajaajilaa wayyaa ta'uu akka danda'uu fi sadarkaa biyyaatti ministeera eegumsa fayyaa duraan turanii wajjiniin maree yeroo dheeraa geggeessineera. Mareen sun kallattiidhaan isaantu godhe jedhamuu yoo baate illee waldaan Hakiimota Oromiyaadha. Gahee olaanaa hirmaannaa olaanaa baheera. Waldichi dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa biyya keessaa falaa garaagaraa waliin ta'uun hojiiwwan hojjetu jabeessee itti fufuuf karoora akka qabu simaniiru. Gara fuulduraatti akkaataatti biiroo fayyaa Oromiyaa wajjiniin gamtoomnee wajjiniin hojjechuu dandeenyu mareewwan kana dura turanis turaniiru. Gara fuulduraatti irra caalmaa jabaatee kan itti fufu wal faana hojiiwwan gurguddoo hojjechuuf kan deemnu. Inni kan biraanii ogeessota biyya alaa jiran dhaabbilee gurguddoo fayyaa irratti hojjetan biyya alaa jiran wajjin akkuma hariiroo kanaan dura jalqabne hariiroo sanatti fufuu fi rakkoowwan public health emergency akkasii akka kanaan dura mansiin jedhu kun yoo jiraatan waaqayyo nutti hin fidini yoo jiraatan garuu gantaadhaan dhaabbilee ala jiranis biyya keessa jiranis walitti gamtoomsinee gara fuulduraatti ciminaan hojjechuudhaan kan itti fufnu ta'a jechuudha. Ministeerri fayyaa giddugala fayyaa kuma lama tajaajila haadholii fi daa'immaniif kennu hojjechuuf qaamolee garaagaraa waliin waliigaltee waloo hubannoo mallatteesse. Pirojektiin kun doolaara Ameerikaa miliyoona 200 fi miliyoona 50 waggaa 5 keessatti kan hojjetamu ta'uu ministeerri deetaa ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa himaniiru. Roobee Abarraa. Ministeerri fayyaa giddugala fayyaa kuma lama tajaajila haadholiif daa'immaniif kennu irratti xiyyeeffatu doolaara Ameerikaa miliyoona 200 fi miliyoona 50 hojjechuuf waliigaltee wal hubannoo ministeera dubartootaa fi dhimma hawaasummaa yuunivarsiitii Bongaa giddugala misooma michummaa dhuunfaa Paan Afrikaa waliin mallatteessaniiru. Pirojektiin kun pirojektii guddaa fi dhimma jireenya dhala namaa waliin kan wal qabatu ta'uu bakka buutuun giddugala misooma michummaa dhuunfaa Paan Afrikaa Oksaanaa Mayorova himaniiru. This project not about business, it is about lives, it is about women, it is about... Pirojektiin kun dhimma daldalaa miti, dhimma jireenyaati, dhimma dubartootaati.
dhimma daa'immaniiti. Piroojeektiin kun Itoophiyaa keessatti lubbuu hedduu akka oolchu nan abdadha. Yuunivarsiitiin Boongaa giddugala maanguddootaa 104 hojii tajaajila lammummaatiin kan hojjete ta'uu pirezidaantii Yuunivarsiitii Boongaa Dr. Pheexroos Woldegoorgis himuun piroojeektiin kun yeroo xumuramu tajaajila haadholiif daa'immaniin kennu cinaatti maanguddootaafis carraa guddaa ta'uu himaniiru. Piroojeektiin kun du'a haadholiif daa'immanii xiqqeessuu keessatti gahee guddaa kan qabu ta'uu kan ibsan ministeerri deetaan ministeera dubartootaa fi dhimma hawaasummaa addee Alamituu Umad yuunivarsiitiiwwan biroos hojiiwwan deeggarsa hawaasummaa irratti xiyyeeffatanii hojjechuu akka qaban dhaamsa dabarsaniiru. እንግዲህ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ከዚህ ቀጥሎ መማር ያለባቸው እነዚህን የማህበረሰብ Yuunivarsiitiiwwan biroon kanarraa barachuu kan qaban hojiiwwan deeggarsa hawaasaa irratti xiyyeeffachuun hawaasa keessa jiraatan keessatti jijjiirama fiduu kan danda'u dubartoota, daa'imman, maanguddootaa fi qaama miidhamtoota deeggaruun hojiiwwan misoomaa ariifachiisan hojjechuu qabu. Piroojeektiin walta'iinsaan hojjetamus du'a haadholii fi daa'immanii xiqqeessuu keessatti gahee guddaa kan qabudha. Ministeerri dubartootaa fi dhimma hawaasummaas deeggarsa barbaachisu ni taasisa. Itoophiyaa fi Raashiyaan hariiroo waggoota 126 kan qaban ta'uu ministeerri deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajee dhugumaa himaniiru. Mootummaan Raashiyaa galma guddinaa biyyi kun 2030 milkeessuuf qabatte deeggaruuf gama fayyaatiin hedduminaan hojjechaa kan jiru ta'us ibsaniiru. Piroojeektiin kun waggoota 5 kan turu yoo ta'u dubartoonni, daa'imman, manguddoonnii fi dargaggoonni kan keessatti tajaajila argatan ta'uu fi humna ogeeyyii cimsuu akkasumas hojimaata tajaajila fayyaa si'eessuuf kan gargaaru ta'us Dr. Darajeen eeraniiru. ሁሉም ቦታ ላይ ይዳረሳል የበለጠ ተጋላጭ ሆኖና የአገልግሎቱ የሚያስፈልግበት ቦታ ላይ bakka hundattiyyuu kan wal ga'u ta'a. Irra caalaa immoo bakka saaxilamoo ta'anii fi tajaajilichi bakka barbaachisutti adda bahee kan ijaaramu ta'a. Hawaasni fayyadamoo ta'an haadholii, daa'imman, manguddootaa fi dargaggootadha. Giddugalli kun tokkoon isaa hawaasa 2,000 hanga 5,000tti kan tajaajiluu danda'udha. Milkaa'ina piroojeektii kanaaf qooda fudhattoonni tumsa barbaachisu taasisuu akka qabanis Dr. Darajeen himu. Fi qindoominaan balaa tiraafikaa to'achuun kan dhufu jiran qajeelchi muummee poolisii Oromiyaatti itti gaafataman qajeelcha olaanaa nageenya tiraafikaa Koomaandar Balaachooti jaldeessa bakka isaa bakka hafaa walitti qabamu. Geejjibni sosochii jiruuf jireenya dhala namaa salphisuu keessatti bakka olaanaa qaba. Nageenyummaan sosochii geejjiba kun eeggamuun immoo nagaan ba'anii akka galanii fi tumsa. Dhimma nageenya tiraafikaa akka naannoo Oromiyaatti lafa qabsiisuu fi hojjetamaa jira jiran qajeelcha muummee poolisii Oromiyaatti itti gaafatamaan qajeelcha olaanaa nageenya tiraafikaa Koomaandar Balaachooti. nageenya tiraafikaa hojjetu tiraafikii jechuun biraan dursa maal jechuudha jennee sararaayis ka'uu hin dandeenya. Tiraafikii jechuun waan lafarratti wal bira darbu, waan qilleensarratti wal bira darbu. Inni kun nageenya isaa yoo eeggamne nageenya isaa eeguudhaaf qaamni seerri tumee seeraan addunyaatti ittiin beekame nageenya isaa yeroo kamiyyuu halkan guyyaa ittiin eeggamu halkan guyyaa ittiin hojjetamu nageenya amansiisa nagaan ba'ee nagaan akka galu lafoos ta'ee namas ta'ee konkolaatas ta'ee kamiyyuu haa ta'u nageenya isaa eeggamee akka lubbuun isaa eeggamee nageenya isaa eeggamee gamoo gurmaa'u nagaan akka galu taasisuudha jechuudha. Hojiin hubannoo uumuu fi qindoomina balaa tiraafikaa to'achuu cimee itti fufuu qabaa jiran Koomaandar Balaachoon. Dhimma tiraafikiidhaa karoorfamaa ta'ee yeroo kamiyyuu hojiin hojjetamaa jiru baay'ee guddaadha jechuu dandeenya. Balaa tiraafikaa naannoo keenya keessatti gahaa jiru xiqqeessuudhaaf halkan guyyaa qindoomina ejensii geejjibaa fi qaamonni dhimmayyuu deeggaraa gaafachuudhaan hojii guddaan kan hojjetamaa jiran. Fakkeenya kaasuudhaaf hubannoon hawaasa adda addaatiif iddoo adda addaatitti kennamaa kan ture ta'u hubannoo bira dabree uummanni keenya akka yaabbataanis akka of eegu seera malee akka konkolaataan irratti fe'amne akka taarifa horii hin kafalchisne imalaa keenya fayyadamuu jechuudhaan iddoo tokko tokkotti ammas jalqabamee jira. Hojjetaan kan hojjetamaa jiru hubannoo nageenya tiraafikaa irratti jechuudha. Inni biraa kompeensii nageenya tiraafikaas qopheessee iddoo adda addaatti qophaa'e hubannoo nageenya tiraafikaa kan kooti kan poolisii qofaa miti kan tiraafikii qofaa miti jedhee nageenya isaa akka eeggatu iddoo adda addaatti hubannoo nageenya tiraafikaa gama kompeensii qopheessuudhaan qaama irratti hirmaachuu qabu irratti hirmaachisuudhaan hojii guddaan kan hojjetamaa jiru jechuun dandeenya. Koomaandar Balaachooti balaa tiraafikaa dhaqqabuu hir'isuu fi to'achuu fi ciminaan hojjechaa jirra jechuun balaan tiraafikaa barkanaa hir'atullee ammallee hojii guddaattuu nu waafaa himan. Namoota seera tiraafikaa cabsan irratti immoo tarkaanfiin illee fudhatamaa akka jirullee akeekani. Jasa galii kana keessatti gara konkolaattota 600
tarkaanfii seera darbaa irratti fudhatame jechuu dandeenya. Maaliif barsiisa bira dabree maal gochuun tarkaanfii gama seeratiin irratti fudhatame konkolaachiftootaan jedhee kana irratti hojiin hojjetamaa jira jechuu dandeenya. Teekinooloojiiwwan jireenya guyyaa guyyaa dhala namaa salphisuuf kalaqamanii seeraan yoo itti fayyadamne lammiilee hedduu bararuun ni danda'ama. Akka naannoo Oromiyaatti immoo teekinooloojii kanatti fayyadamuun hanqinni jiraachuu kan kaasan Komaander Balaachoon kana furuuf immoo hojjetamaa jira itti darani. Bala tiraafikaa yeroo ammaa dhaqqabaa jiruu fi fala furmaata fiduufillee hojjetamaa jira jedhani. Bara baajata kana hojii qindoomina bala tiraafikaa to'achuu, hojiirra oolmaa seera tiraafikaa cimsuu, seeraa fi hojiirra oolmaa qabattoo nageenya fooyyessuun ciminaan ni hojjetamaa jedhani. Kana immoo qaami kamuu tumsuu qabaan dhaamamee jira.